Maali darakkinni kee karicha gadhiisi malee. Tura. Namni hundumtuu akka kee hojii dhabaa miti bara. Nan gadda. Kun anaaf hojii kooti. Ijoolleen kun osoo karaan ceenan darbuun danda'u. Intalo karaa gadhiisi yookaan gabatee konkolaataa maxxanfadhu. Si dhukkubaa? Iji keen argu moo jan qabdu? Ana qofa dhama kan sitti mul'atu maal jedha kuni? Obbo Hunanti faana beellaman qaban ture. Afgaaffiif. Eenyu jedhu? Ililli Taaddasa. Afgaaffiif beellama Ililli Taaddasa silaa har'a seexana isaarra dhuftee ni dandeessaa? Jechuun bilbila qabateera garuu suuta jedhii taa'e ofii isaatii amma inni siyaasofsiisutti eegi. Maal hojjetta? Eenyu tolsi galche? Gargaartuu diizaayinerummaaf dorgomuufan kanan dhufu. Intala maaloon iyyina dara. Egaa Ililliin bakkisuu waan ittiin tolleef hin qacaramne. Maarree hojiin qabdu jechaa jirtamoo? Warri garraamiin kun eenyu fa'ime? Maaliif dhoksitaa dubbadhu malee? Moo yookiin yakka wayii hojjettee fidde? Yakka maalidha kan odeessitu? Maalidha kan haasoftu?